birmatu yorako sagale sabati ati duga kenya doksu dini amumati tamsas ke chite nafu humna kamnu side fannanuti Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Denver, Colorado fi naannoo ishee jiraatan maraaf Koreen qindeessituun tumsa OMN waltajjii marii uummataa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaafa muddee 9 bara 2023 qopheessitee isin eegaa jirti. Qophii kanarratti daayirektarri olaanaan OMN Dajanee Guutamaa, Obbo Abdulaziz Daatu, hoggansa hawaasaa dabalatee qaamoleen garaagaraa ni argamu. Saati walgeetti 2 p.m. Bakki walgeetti Denver, Colorado, Mango House, 10180 East Colfax Avenue, Aurora, Colorado, 80010. Odeeffannoo dabalataaf bilbiloota kanneen irratti bilbiluudhaan qindeessitoota qunnamuu dandeessu. Ijaaf gurra uummata keenyaa kan ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tumsuudhaan sagalee uummata keenyaa haa taanu. Koree qindeessituu gargaarsa uummataa OMN Denver, Colorado. Sadamsuudhaaf inni gamaa jirti. Of qopheessi yeroo kan fiigiiti. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kanaa isinitti himaam. Oduu keenya jalqabaatti rogeessi miidiyaa hawaasaa ayyaana fayyisaa rakkoo siyaasaa Oromoo qawween osoo hin taane mariin furamuu qabaa jedhe. Ayyaanaan kana kan jedhe turtii OMN wajjin taasisee yoo ta'u waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf duula #1 #NoWar jedhu adeemsaa jirra jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa Zanzibarii fi Dar es Salaamitti mari'atanii waliigaltee irra osoo hin gahin ka'uu yaadachiise. Ayyaana fayyisaa qaamoleen lachuu qabxiilee irratti waliigaluu qaban keessaa tokko lollee haa dhaabbatu kan jedhu ta'uu qabaa jedheeti jira. Lola dhaabanii falmii siyaasaa adeemsisuu ni danda'u kan jedhu rogeessi kun ammatti Oromiyaa fi Oromoo kan barbaachisu ummataaf jecha dhukaasa dhaabuudha jedhee jira. Godina Salaalee aanaalee adda addaa keessatti humnoonni mootummaa sakatta'insa waboo qabata jedhuun bobba'an meeshaa gurguddaa dhukaasu manneen jireenyaa gubaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa jiru jedhan jiraattonni OMN dubbise. Guyyaa kaleessaa aanaa Hindaaboo Abootee ganda Ciroo jedhamu irratti haleellaa meeshaa gurguddaan taasisaniin manneen jireenyaa uummataa gubatee jiraachuu jiraattonni OMN dubbisaniiti jiru. Aanota haleellaan irratti raawwatamaa jiru keessaa neetworkii balleessuun dhukaasni itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Gama biraan aanaa dharraa gandoota akka Sararqullaa Tuutii fi kooluu jedhamaniin humnoonni finxaaleeyyii daangaa cabsuun guyyaa guyyaan haleellaa walitti fufaa raawwachaa jiru jedhamee jira. Oduu keenyatti aanu waldaan warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa jecha amantoota waldaa tokkummaa mana hamoo makaana Yesuus Gidaamitti namoota 9 irratti raawwatame balaaleffate. Ajjechaan amantoota irratti raawwatu kun isa jalqabaa akka hin taanee fi kanaan duras raawwatamaa akka ture waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa baase keessatti addeessee jira. Waldaan warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa ajjechaa jumlaa namoota 9 kana qaama hidhattoota eenyummaan isaanii ifa hin taaneen humnaan oofamanii bakka tokkotti haala suukaneessaan ajjeefaman yoo jedhu ajjechaa kana kan raawwate humnoota mootummaa ta'uu OMN jiraattota dubbisuun gabaaseetti ture. Dhimma ajjechaa amantoota kana ilaalchisee waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa callisee turuu isaaf namoonni adda addaa komii qaban ibsachaa turaniiti jiru. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo soortu jedhuun sarbamiinsi mirga namoomaa irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Aanaa shirkaa gandoota hedduu keessatti raayyaan ittisa biyyaa Isinseelii waraana bilisummaa Oromootii jedhuun uummata nagaa ajjeesuu fi qabeenya irraa mancaasaa jiraachuu jiraattonni aanichaa himaniiti jiru. Kana malees godinuma Arsii aanaa Roobee Diidaa gandoota 4 mandhee waboottu as jira jedhanii hawaasa nagaa raayyaa ittisa biyyaa shororkeessaa jiraachuu maddeen garasii OMN itti himaniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii lixaanaa Basaasa keessatti illee gandoota garaagaraa irraa namoonni hedduun yakkaan malee hidhamanii akka jiran maddeen irraa OMN odeeffateeti jira. Dargaggoo Biiniyaa Madabaasu balaa ibiddaa bosona Baaleetti ka'ee ture dhaamsuuf yaalii taasisaa osoo jiru lubbuun isaa darbee beekamtiin bara jireenyaa kennameef. Beekamtiin kun kan kenname gaarreen Baalee dhaabbata addunyaa iddoolee seena qabeessaa beekamtii kennu UNESCOtti galmaa hordofee sagantaa beeksisaa fi beekamtii godina Baalee magaalaa Roobeetti geggeeffame irratti. Dargaggoon kun balaa ibiddaa paarkicha keessatti bitootessa bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaatti ka'ee ture to'achuuf yaalii taasisaa osoo jiru lubbuun isaa darbe. Paarkichi tibbana UNESCOtti galmaa hordofee
hordofee Biiniyaam Adamaasuutiif paarkicha keessatti siidaan ijaaramee fi jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun gaggabaabaa guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaatu qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan itti fufu. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork amma tamsaasu akka isin bira ga'uuf YouTube Oromiyaa Miidiyaa Neetwork subscribe godhaa. Karaa TikTok ittiinis OMN hordofuu dandeettu. Telegram, Facebook nis jira. Turtii gaarii.